Tibba kana viidiyoon yakka saalqunnamtiitiin wal qabatu biyyoota adda addaa keessatti ijoo dubbii ta'ee jira. Itoophiyaa keessatti, Keeniyaa, Gaanaa akkasumas Chaayinaa keessatti dhimmi kun dhimma wal falmisiisaa ta'aa jira. Chaayinaa keessatti hoteelota keessatti kaameraan dhoksaadhaan nama waraabuudhaan viidiyoo saalqunnamtii intarneetii irratti maxxansuu yaanni jedhu gidduu kana akka malee wal falmisiisaa turee jira. Akkasumallee Keeniyaa fi Gaanaa keessatti namni lammii Raashiyaa tokko kishaafa ijaa fayyadamuudhaan dubartoota hedduu wajjin wal qunnamtii saalaa erga raawwate gara intarneetitti eeyyama isaaniitiin ala maxxansuudhaan barbaadamaa jira. Amma miliqeetti kan inni jiru. Itoophiyaa keessatti illee viidiyoon gocha kanaan wal fakkaatu akka malee qoodamuutti jira. BBC'n addatti madda viidiyoo yookaan suuraa kanaa mirkaneeffachuu baatus caffeen Oromiyaa torban darbe yaa'ii isaa taa'e keessatti miseensi isaa tokko safuu hawaasaa cabseera jechuudhaan mirga himatamuu isaa irraa mulqee jira. Maddeewwan hedduun akka qoodaa jiranitti viidiyoon kun kanaan akka wal qabatan eeru. Miidiyaa hawaasaa irratti viidiyoo saalqunnamtii qooduun akkasumallee waraabuun seera Itoophiyaatiin akkamitti nama gaafachiisa? Ogeessa seeraa gaafannee jirra. Seerri akka biyya keenyaa keeyyanni 644 akkasumas immoo labsiin yakkoota kompiitaraan raawwataman ittisuu fi yookaan meeshaalee elektirooniksiin raawwataman ittisuuf ba'e keeyyanni 13 fi 14 akka kaa'utti namni kamiyyuu gochoota saalqunnamtiin wal fakkaatanii fi saalqunnamtii tamsaasuu akka hin qabne yookaan immoo bakka uummanni argutti yookaan bifa hawaasa bira ga'uu danda'uuni akka hin tamsaasne ni kaa'a jechuudha. Egaa namni kana godhee argame immoo hidhaa salphaa waggaa 3 hin caalle yoo itti yaadee godha ta'e miidhaa hawaasarraan ga'uuf yookaan miidhaa geessisuuf duudhaaf safuu hawaasaa sanaa balleessuuf kan raawwate yoo ta'e hidhaa cimaa waggaa 5 hin caalleen akka adabamu ni kaa'a jechuudha. Inni kan biraa namoota qabiyyee akkasii waliif qoodan. Egaa namni tokko qabiyyee poornoogiraafii akkasumas qabiyyee saalqunnamtii kanaa olii gadi daddabarsuun sheer gochuun poost gochuun laayik gochuun seera yookaan immoo labsii kompiitaraa yakkoota kompiitaraan raawwataman kana to'achuuf ba'e keewwata 13 14 12 jala jiranuuni namoonni kun hidhaan adabamuu danda'u jechuudha. Egaa haalli jiru yoo daa'imman kan hirmaachise yoo ta'e hidhaa cimaa haga waggaa 10 illee deemuu kan danda'udha jechuudha. Namoonni dhuunfaa yookaan hoteelonni yookaan bakka adda addaa loojifaa keessattis dabalatee dhoksaadhaan osoo namoonni hin beekin viidiyoo nama waraabuun akka seera Itoophiyaatti akkamitti nama gaafachiisa. Akkasumallee namoonni lamaan gocha kana keessatti argaman namni tokko eeyyama isa tokkootiin ala viidiyoo saalqunnamtii qaban kana yoo maxxanse yookaan yoo qoode bu'urri seeraa ittiin nama gaafachiisu jira. Fakkeenyaaf namni lama hoteela keessa haa jiraatu haa jennu namoonni lama mana ciisichaa yookaan mana siree keessa yoo jiraatanii namni viidiyoon yookaan nama sana fedhii isaanii malee viidiyoon yoo dhoksee viidiyoon waraabee hawaasatti gadi baase hoteelli kunis immoo seeruma labsiidhuma kompiitaraa kana yookaan labsii 958/2016 ba'e kana keewwata 13 jalatti kan gaafatamu ta'a jechuudha. Kana jechuun hoteelli suni namni sun miidhaa isarra ga'ee fi yakkaan alatti isa waajjira poolisiitti deemee himatee qorannoon akka irratti geggeeffamu godhee gara abbaa alangaatti yakkaan darbee hidhaan adabamu alatti namni sun faayidaa dhuunfaa duraan yookaan biizinesii isaa ta'uu danda'a, kabaja isaa ta'uu danda'a, akkasumas immoo beekamtii duraan qabu sana sababa namni sun dhabsiisee fi seera hariiroo hawaasaatiin illee mooraal daameejii akkasumas immoo miidhaa isarra ga'ee gaafachuu akka danda'u seerri ifatti kaa'ee jira jechuudha. Inni kan biraa namoota lamaan yakka yookaan immoo namoota lamaan saalqunnamtii waliin walii galanii raawwatan keessaa tokko yoo nama sana fedhii nama sanaa yookaan immoo fedhii ishee yookaan fedhii isii malee yoo viidiyoo sana waraabee ka'ee gadi baase hawaasatti labsiidhuma yakkoota kompiitaraan daddarban yookaan daddabarfaman rakkoo yakkoota kompiitaraan hojjetaman kana hir'isuuf ba'e keeyyata 13 jalatti namni sun hidhaa salphaa fi hidhaa cimaan yookaan immoo hidhaa salphaan akkasumas immoo maallaqa 30,000 yookaan immoo qarshii 30,000 waliin adabamuu ni danda'a jechuudha. Namoonni gaa'ela keessatoo jiranuu gocha sagaagalummaa akkasii yoo raawwatan yookaan viidiyoon saalqunnamtiin wal qabatu akkasii yoo ba'e
gama seeratiin adabbiin ordofsiisu maal fakkaata? Akkasumallee eenyutu gaafachuu qaba yookaan himata banuu qaba kan jedhu irratti dabalataan immoo namoonni miidhaan akkasii irra ga'ee gorsa seeraa yookaan immoo haguuggii seeraa akkamii argachuu qabu isa jedhu irratti gorsi ogeessaa kunooti. Namoota gaa'ila utuu qabanii saalqunnamtii raawwatan yookaan shamara biraa wajjin gocha saalqunnamtii raawwatanii seeraan kan gaafatamanuu yoo haati manaa yookaan abbaan manaa irratti saalqunnamtiin raawwatame sun dhattee himatte qofa seeraan gaafatamuu kan danda'anidha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf daraartuun abbaan manaa ishee yoo shamara biraa yookaan dubartii biraa wajjin ciise yoo daraartuun dhattee hin himatin qaamni biraa himachuu akka hin dandeenye seerri yakkaa biyya keenyaa keeyyata 543 kaa'ee jira jechuudha. Egaa seerri deemsi falmii yakkaallee crime upon complaint jedhee kan kaa'ee fi gochoota akkasii tokko namoota dhuunfaa qofa irratti fedha nama dhuunfaa qofaan akka himatamuutiif wal qabsiisee seerri deemsa falmii yakkaa kunillee kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf namni gaa'ila osoo qabu yoo shamara tokko wajjin yoo dubartii tokko wajjin ciise hidhaa salphaan adabamuu kan danda'u yookaan maallaqaan ni adabama. Haa ta'u malee yoo yakkichi haala cimaan raawwataman ta'e inni kunillee haati manaa isaa yoo isheen deemtee himatte qofa kan ta'u ta'a jechuudha. Dhaamsi ani dhaamuu barbaadu namoonni gochoota akkasii akka irratti hin raawwatamnee fi tokkoffaa yeroo mana siree deemanu naannoo ofii sirriitti qorachuun barbaachisaadha. Maaliif namni tokko kan mana siree deemu dubartii haadha manaa isaa hin taane qofa fudhatee miti kan inni deemu ofiifis haadha manaa isaa fudhatee deemuu danda'a, firri isaa duukaa deemuu danda'a. Bifa kamiinuu bifa qullaa isaa mul'isuu danda'uuni namni tokko yeroo mana siree deemee of eeggannoo cimaa gochuu qabu. Yoommoo gochi akkasii irratti raawwatamee argame ta'e fakkeenyaaf paartinariin koo yookaan immoo namni tokko anaa wajjin ciisee ka'ee yoo dhaqee nama biraatiif postata ta'e namni sun battalumatti eessa dhaquu qaba? Waajjira poolisiitii eeruu kennuudhaan qorannoon akka irratti geggeeffamu gochuudhaan namni kun akka to'atamu gochuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo ammaa kana kaameraan xixiqqoon bakka hundatti waan argamanii fi of qusachuu, of eeggachuu, of eeggannaa cimaa ni barbaada jedhee tana mana galatooma. Itoophiyaa keessatti haadha manaa nama affeeruun iyyuu akka nama gaafachiisu ni beektu. Egaa amma babal'ina teknooloojiitiin wal qabatee kaameraa dhoksaatiin nama waraabuun yakkoota adda addaatiif itti fayyadamuun akkasumallee maallaqatti nama gaafachuun heddummataa jira. Yaada ogeessaa kanarraa waan bal'aa akka hubattan abdii qabna. Miidhaan akkasii namoota isin beektan irra yookaan isinirra yoo ga'e gama seeratiin deeggarsa akkamii argachuu akka dandeessan asirraa hubattaniitu jedhetii yaada. Tarii waan isin hubannoo qabdan yoo jiraate as jalatti yaada keessan nu barreessaa.